Taanillee Stockholm, Sweden, akkasumas Norway irraa Ameerikaa kutaalee gara 20 wayii keessatti wal mari'an. Gaabii baay'ee akka qabdan nan beekaa naa gurfadha. Hiriyoota keessanitti ergaa. Ani kan isinitti dhufe. I want to have honest discussion like this. Oromoon ila roorroo amma duraa jalaa keessin baafne shiraanii miti. Kijibaani akkanumatti wajjin gatteenyee waliin mari'annee wal waqarree wal cabsinee wal oomnee akkasumas bakka san geenye. Ammas uummanni Oromoo uummata dhugaa qabu. Dhugaa isaa dhugaatti walitti himeeti bakka tokko gahe. Kanama biraan beeku. Kakiyya waan natti mul'atu garatti osoo nan bifanne isinitti hima. Waan isin mul'atu akkuma ammaa kanatti osoo garatti nan bifanne natti hima. Ana qofaa miti birallee hin dhagaye. Eka hiriyoonni kiyya soorri adda addaa godhanii sitti naarinaa jibbarraa miti. Wanti waggoota lamaan dabre kana sabni kun keessa dabre it is so traumatizing. Waan nama maraachu jaallan aaranii qeeqas lolas gaggeessan jibbanarraa qaban yookiin immoo gantummaarraa miti. Jiilarraa ka'uudhaan Nasurraa ka'uudhaan ilaalchi jechi irra isaan darbatan illee akka dongoruu taate itti aaruu miti. Gumaata isaan kaleessa godhan san kabajuu barbaachisa. Don't defend me yaani. Isatti hima. Hin beektan. Gamaa gamanaa Oromoo keessaayis wayyaanee biraayis sirna kana biraayis kaan biraa osoo nutti xiixanyi tuma akkuma gaalatti akkuma farda gamaa gamanaa fuula irra nuti deemnee bakka geenya. Ammas taanan ana defend gochuu jecha nama waliin lolina waliin madeessina waliin qoodina abbaan fedhe arrabaan dhukkeen irraa haa kaasu ka qaamannatti dhufu shakkiinuti narraa dhoorgiti sini galeemi anu irraa dhoorguu oolu amma xiqqoo booddee jedha wanni ani itti dhaabu keessattuu sooshaal miidiyaa irratti rabbi jedhaati dhiisaa mee dhaggeeffadha ana qofa miti. Ani yaadan qaba. Yaadan qabu dhiyeesse. Warri yaadni kiyya kun hin liqeeffaminiif dongora jedhu haa dubbatu. It's a marketplace of ideas. Sirna jidduu sana hin fidina. Sirna ka Abiyyis, ka Mallasis, ka Mangistuus, ka Haile Sillaasees ka dinne. Nu afaan qabee ufii waan nutti haasayaa tureef. Sirna san deemnee hin jaaru. We are a democratic society. We are plural society. And we are proud of it. Democratic, plural, diverse society jaaru barbaada. Tabira waa'ee sabaaf sablammoota Oromoo ofii shawwannu dhugaa fudhannu akka aaraa qofaan hin deemne. Oromiyaan sabaaf sablammoota hundaan waldaan geessiti. Oromoo keessa sabaaf sablammoota hedduu jira. Keessattuu nuufi uummanni Amaaraa sababa hoggansi isaanii dur dhiibbaan duraan godhaa tureef rakkoo nurra uumeef gadoon jirti. Gadoo kana carefully handle godhuu barbaachisa. Akka aar namoonni muraasni isaan keessaa dubbataniin nu keessaa dubbataniin aarree ibidda irratti beenzila dabalaa yoo deemne ani isinitti hima isaanitti illee kanuma himaa jiru. Hoggansi Amaaraa fi Oromoo extremely careful ta'uu qaba yeroo ammaa kanatti. Ibiddi lolli keessattuu wal waraansi jara lamaan kana jidduutti uumamu lamaanii buu hin ta'u. Nu bari rakkoof miidhaa waggoota meeqa nurra ga'e keessaa baane nagaan tasgabboofne misooma ijaarranne dhaloonni ani ilmaan kee jibootaan dhufan akka keenyatti akka guddatanii barbaanne. Dhugaa yoo dubbanne garuu ijoolleen darate xiqqoo har'a rakkoo hammaata na daranii keessa jiran. Bakki ani itti guddadde wal waraansa ture yaadee fi baa'u jechuudha. Hamaanatti fakkaata ture. Wanni har'a Oromiyaa keessatti dachaa 10 dachaa 100 sanarraa maal? We should not perpetuate hamma danda'ametti waan sabaaf sablammoota hundaa ta'u lafa kaayu. Yoo xiqqaate hammeenyi nurraa kan dhufne of eeggatee barbaachisaa. Oromoo hedduun isin jaaladhaa. Waan danda'een hogganoota na wajji jiran wajjin dhugaa isinitti hima. Humna qabnuun
deemna, waa sadiin deemna. Waa sadi qabna. Tokko sammuu rabbi nuu kenne ka barnootaan gabbifanneen itti yaanna tarsiimoo hin baasa jennu lama keenya. Lammaffaa onnee qabna. Wallahi onnee irraa isin jaalanna. Onnee irraa Oromoo jaalanna. Osoo jaalachuu baanne wanti cincii kana keessa nu galchu hin jiru. Nu caalaa immoo akka nu jaalattan immoo hin beekne ba'aa guddaa nuti ta'a. We are compassion qabna saba keenya. Passionately jaalanna saba keenya. Sadaffaa waan sammuun yaanne ummata keenya onneedhaan naanu san immoo sammuun yaanne callisnee nalaalanna. Onneedhaan gaddinee callisnee hin boonyu. Rakkoo irra ga'u san qabatamaadha furuudhaan miilaan sochoona jechuudha. We think, we care, and we act. Kanarratti hundoofnee gara fuulduraa sochoona. Isini mari'anna hamma dandeenya gara fuulduraa deemuu yaalla. Tarsiimoo hunda isinitti himuun barbaadu. Mana hidhaa waa yeroon duratti wanni an baradhe. Diinni irra caalaa waan nu dubbannurraa qalbifatee counter strategy nurratti baasee dalagaa. Abooda do not expect akka duritti waa hunda nimmu. Isinitti akeeyi bakka akeeyitan san deeqanii goota san qotattanii baatirii ibsanii ilaaluun teessanii jaa warra hoolaan baay'een isin jaaladhaa hedduu galatoomaa nagaan na bulaa.